La fauna campina ada kau kaya ni deh. Ingat tu itu dapat kita kena yo dua nana ni. Dia mungkin no, lah tahu. Asu lagi ini kutu cuman dia margin sudah. Kamera saya mau kalau sih na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kuri kau jam tu tak Asha indah hadir tu. Akam jirtan naga jirra alhamdulillahi rabbil alamin da aka kena arfur do jinde ne jirra hada do video kena no jitu share like subscribe to ram sana ni jena da aka kena video kena ka amma ko tan to yo jirtan wahid ke sajra hada do video kena no jitu ram Hai anille kamera amani the dubature assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shamar kafuni kam yam to tada Asha indah hadir tu jittane jawatan Alhamdulillah jira gala terapi ega kam yam to dawato tikinya arak marga jitan kana achi youtuber Firdosa youtuber Asha inda kadir tu ekasmasan mo abba mana Asha inda kadir tu thare unne jira dawat ke abba mana Asha inda kadir tu youtuber wahi ta dawat ke kan ke gara dawat ke na abba mana Asha inda kadir tu yo je mal je chu ikan ke na ayah inda kadir tu abba mana sorry ni tu lela ega kam yam to dawato tikinya ara agenda hara isini kamanne in isa kisa to ko in guddan man sifakade kana nigar mata diya te kabade fe bakka jirtu rak dawa duti sarra jira kan jiru mana ka kabda mawana ka kabda mala ka gawfi ani ho arantana alhamdulillah rabbil alamin jiran da tarka kesa jirtu are kenna rabbi siken hundi satu galata barbada alhamdulillah rabbil alamin ka jirtu jitu barbada ke barbada kana yonji fakenya fi denganda mati kenoji guddanne mati kenoji ne support yokin moto gargarne gargar gudda satu remre ada moto namoni toko namoni carra dan biyala dintani biaya dita namoni moto carra dan hirumtani yokin mo bulti oratani bulti kesa kes jirtan me dawo davla name dengar waduh kalenjir bakka galenjir ya cara wanda harka kam kuni moto yani waham badi budara jechuudha wan harka kam san gara chadabatte filale medali tudde be kana de jechu melale wan to gara chadabatte filale ka challe kalale misfakat kada bas te kudalle moto kalale misfakat kana wanni da bas te kamiyu kalale miti wa we de fesani eddo bo yoro karage eddo mo kana ge jechu tu mara jira nam fakenya kali tikani titran gam wadu ko tiyo gure sa gure gari ni mola hoye guto contrat tenne wa we hedde de mama tur gari o polisi dalla tahi o wa o polisi dalla tahi ko te gari abba nabbiram ferri dan karabe ku kure de beni at so video ni jirdura akamma kana vidubbi ega kam itu dawa to kina yero amma kana ugar bujutana wanni heddu jijirame jira asuma kesati ibsa malin sin de borso bari sin bagate opuliyan kesa warun biyala de ngor badan opuliyan kiya uhun disani warri biyala jarra biyala de tani mukarate jirenya akesen jijiru hojjetu bar badan jijiru hundi kesanu yu kam itu dawa to kina mal sin jijiru bari sin bagate dallala izin himbar wajisu dallala himbar badina yero amma kana biro daf namni na dege fatar da namni kuna ni leyo ta namni shari leyo da namni kun shari leyo kun to kole na dege fatte sirri kal na dege fado malin jitu barsi fakare yero amma kana wanni biro da afka fana munjo charrabi yala demo kuetis demte saudis demte dubai demte qatar demte baris demte oman demte biyaka miyu demete laga sira guti mabarai ke barado waraka shara kamali medical kese ofi uftan da yo barbaisa te he isanu sikha kalati sikha yero amma kana search ko ila ni agency wal kanam se video ta alat video ta kesa je search ko bakmote te ta mata share ek gate se mar akadran tv duram pake dallan de mana fera igawi jira je kesa yo silki ka watari de ko dani api ke bu hatari de tan min dakin ke beita yara wala kamay chura bay anu do e de no Ashiya la fauna campina ada kau kaya ni deh kuat dia berbara ega kam itu dawa to kina yo dora na ni demo no la tahu asu lagi ini kutu cuman dia margin sudah dan lalu semua
زور زور كاميرا ايه زور زي ما تقدر اكل شينا Nadem. Ashi wanda ne ika kam yuto ta dawato ta kina biyala de mun dawater Dawate jira. Dawate jira. Ndama kitne mara filata mara. wanda tamara ika kam yuto dawato ta kina ashu biyala de mun wangare ne biyala keessatti challenge hedduutu jira mee ijoollee biyalaa deemanii tineen challenge isaanii dabarsan beebi gooti firriisi jedhame garjeetta sana anaa dadhabu humna dadhabde tanaan biyalaa deemtee tineen jettu barbaadaadha bakka sada jira kaamera malee akkasumatti qabinsa sochoose egaa kamintoota daawwattoota kennaa biyalaa deemuun ashallafaa qaaftee jirti dhiifama isin jechuu barbaada dhiifama ishee waa'ee biyalaa deemuu yoo ibsa akkanatti akka inni kennu haamilee sitti furu taate asumatti hojjetanii jijjiiramuu hin danda'ama laale waan hojjetu kamiyyuu konfidensiin hojjannaan waan hojjetu san irraa immoo ta'an bu'aanii gosa jetteetiin kutannoon jammarraa wanni hojjennee waan inni hojjetu hojiin kamiyyuu itti deddeebisaa barbaada chaalenjii barbaada tooftaa barbaada akkuma san immoo waliigaltee namaan barbaachisa yeroo jalqabaati biizinasitti yoo seente ani I get high profit yoo jette jechuudha maallaqa olaanaa yookiin immoo bu'aa olaanaa argadha jettee yoo jettu seente yaani kastamarii kan keedhaa milkaa'an ta'u argitee ati birrii qofa laata taanaan hojii milkaa'an ta'u hojii san jaalachuu qabda kanaaf warroonni carraa biyya alaa deemuu barbaadan yeroo ammaa kana dallaalan akka nyaatamne kumni 50 60 qotiyyoo ati gurgurtee kumni 100 fayyati qotiyyoo gurgurtee asiin ittiin deemsuni kiisii keessatti hafuu danda'a jechuudha biirootti wanni kafalamu takka hin jirtan aartanii gubattanii warroonni nama ما دلنا لدي وانا بنا ما لدي دلنا لدي شارع لي كذا لين جرا لين أتفكروا يا رجال اللي موتو أمة ذكي تيار باي بريد أماري مسنين لين دلنا كتير نايت كسولتان دلنا قاعدين جرتني بريد أما يروح ما كنا نكراس كذا كنا ديمو أدلال بكنا كم أصير اسمه كاتب قال بتشوفتنا دوكان بتر بجانا تاج تورو ما ديها منا كوري أنا ما فكر كباجة مين كباجة نما اللي دانغا تندر كنا يوسينجور ماس بكاتب أنا كلتي كنا أنا فكر يوم يدران دلنا جرا دتاتي دلنا ما يوجد جرا دتاتي كيساتو نما بيجي على جيس في كلتي وكنا نسوس كنا كيس وجد تانا نيجي تنا دوكا وقتي دتين دتبي كي يا هذا كنا سيجيسا لا بيرو تواني كفلامون بيرو تواني كفلامون يجرو أنا أفكر موتو كثير دتبي كي يا كشيك مشنا كفلت كم تكونا كفلت كم كورنا كفلت ديدا منا كفلت واو ليغالتي كيسني يو تاكل عادي اسم مرة وسني ما مدردا يو كان يكرو أتي لا أبان كهكي ركعتي كتيو بدأتي كتيو بتأكيد كابسانو يوم جت تنام بيالا وفدا جدي اسم ما بقول اسم هو Infado wallahi infado so kana gochun isini fili obolitite tikade mtu soni hintara dan jijira dabti timale jazatin ne carran mo jole biyala de mani moto wahidu tujirani beitani wan sanrat ba ihasa umar ba santicha miti fakkinya fi carran biyala kana kesatille wahidu tujira jole biyala jirtani moto difama na godi fakkinya fi ashan biyala tiyota Ashan ni beta highlight ni normal ni beta jannu ashan faayidaaf jecha yoo isin namni sun namoonni nama gurguratan tu fakkinya kana jechuun ani abboo dalagaa si argee jira bai wallahi dalagaa si kana ramma asirratti bal'inaan haasa'uu barbaachisa yoo dhaamsi guri isaan ka barbaachisu ta'e isaan yaada kana kuufaa jedhan galgala yeroo hunda haala kanaan teenne isinii baasuu dandeenya namoota hedduutu jira haala kanaan itti jireenya kagara keessatti dhufanii nutti haasawu kagara keessatti dhufanii nutti haasawu ka jireenya namaa haala hin taane badee jireenya isaanii jedhe ijoollee hedduu jira kanaaf jecha isin barbaachisa taanaan yeroo galgala yeroo boqonnaa qabnutti dhimma hedduurraa isinii baasuu dandeenya isinii ibsuu dandeenya filannoo isaanii irratti hundaa'e jechuudha. Egaa filannoo keessan irratti hundaa'aa nuti TV seenuu dandeenya viidiyoo gabaabaa galgala isin hojjechuu dandeenya gorsoota adda addaa mudannoo adda addaa keessattuu gama biyya alaatti wal qabate mudannoon biyya alaa jiru tartiiban maal dhumateen himamee heddumuu jechuudha. Asumatti ishee maal jireenyi isaa bari jireenya nama balleessuudhaaf waan hin goone hin qabu. Bataam keessattuu mee ati fakkeenyaaf ofii kan keetii dhoqqee keessa dhaabatte aara asfaaltii irra jira wallaahi asfaaltii irra hojii deemna karaa jira. Namni mataa hodhaa kee gatii kootu siin jiru namni paaspoortii kee gatii kootu siin jiru eega dhaqxee mootu waan lubbuu kan kee wareegama qaalii si kafalchiisu
waan rabbii keetiin wasa dhabsiisu waa meeqa itti nama darbaa ofii darbaa jedhe namni akkana godhu kun hundi isaa dhiiraa miti hundi isaa durbaa miti durbis kana kan hojjetantu jira dhiiris kana hojjetantu jira namoonni viidiyoo kun isin bira gahee gochoota akkanaa keessa jiraatan waan feete rabbiin sodaadha akkuma san immoo obboleettii tante immoo birriif jecha obboleessa kan ko'ati immoo obboleettii tante ammallee haadha manaa kan kee birriif jecha gama kaaniin dubartii waa hedduu qabdi baay'ee keessa deemee ibsa gochuun barbaadu maaliif eenyumtuu dubartiin maal akka taate eenyumtuu ni beekaa jechuudha miti namni ati dubartii taateetiin hin gocha kana hojjetaa jirtu isiin obboleettii ta'e isiin haadha ta'e waa hedduu kan kee qabdi jechuudha. So isin immoo lammii keeti akka namaatti immoo isinlee nama siigalee gizee ammoo kana kana abdachuu osoo hin taane namni obboleettii yaadha fi dubartiin jedhina kabaja jedhee yaadu osoo hin taane dura abbumatu iyyuu of kabajuu qaba. Rakkinni immoo waan nama goonee qabu nama tokko nama harka seentee gara namni kabaja jettee gurra dura abbaan kabajuu qaba. Ijjannoo qabaachuu qaba. Abbaan ijjannoo qabaachuu qaba. Maaliif jettee yoo rakkinni fedhee dhagee. Birri argama jettee yaadda fakkeenyaaf isin dhingada dhashee 2,500 yoo hojjatte achitti 2,500 yookiin 3,000 sii kafalaa jedhaniini qalbii isaanii gowwoomsuu danda'u. Mee akkam goota ishee? Dhuga wanta akkas sun jira. Garuu mootuu wanta akkas sun maal natti fide jedhee yaaduu qaba. Asii yoo gadi ba'e nyaanni maadaamii kun hojii bayaa. Uffanni siin jaan uffanni xiqqaatus guddatu naafitti kun hojii bayaa. Maadaamii gadiin kaardii irraa dandeettu jira. Shee batariin kun hojii bayaa. Gallee gaarii kun. Waan beekan jechuun mana maadaamii bidda isaanii godhu kun hojii bayaa. Wanti hundi birrii kiyyarra ishee birrii kiyya kun deemee. Intarneetiin kiyya akka fidalkanii waan argaa isheen isaa taa'etini. Waan amma haasa'e qaboora dagaddu waan haasa'e maaliif waa'ee fanna xaaxaanan silaa hin yaada. Kana jecha warri amma fakkii TikTok itti ba'ee viidiyoo hojjetatu warri YouTube itti ba'ee viidiyoo hojjetatu mana maadaamii hedduu jira keessattuu ijoollee amaaraa ijoollee Oromoo baay'ee dhagarreen mana maadaamii keessa ta'anii feemasa yoo ta'an baay'ee jira. Ijoollee Oromoo keessaa maal fakkeenya meeqa kaasuu hin dandeenyu? Fakkeenya sabboontuu Wallaggaa fakkeenya fudhatu. Yeroo baay'ee ishii bichaa miti eenyu bicootiin kana eenyu qashi. Hayi natti kan. Egaa ani ni yaadadhe isinitti hima jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa namoonni hedduu ijoolleen Oromoo biyya alaa teessaniitiin yuutuubii banattaniitiin yuutuubii hojjetaa jirtan yuutuubii keessan guddifadhaa galaa wanni hojjetan baay'eetu jira biizinesiin adda addaa jechuudha. Mee fakkeenya natti argisiisee yaaduu sana ni dagadhee bara. Maal dubbisime? Bukura Suudii kana? Bukura Suudii kana jechuudha innumtuu maqaan maal ibsu Bukura Ahmad. Ahmad al-Aud. Beekamaa dha beekamaa warra egaa akka kabajamtoota daawwattoota keenyaa inni argartanii kaameraan nurraa cufaa jira. Meeshaa adda hojii adda addaatu jira. Hojii adda addaa hojjechuu dandeettanii. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota gargara yeroo hunda wanti deebina. Ammaan xumurree jirra. Sirki nurraa cufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi.